Tole kabajamtoota jaallattoota Boonitiiwuuf arramoo kan jirru magaalaa Mandiirraa meetira 500 kan ta'u fagaadheetiin jira. Innis waan anas dhufee fi neetworkiin magaalaa keessatti waan bahuu didee fi kolpiraankii itti fufsiisumaaf joorra. Kolpiraankii keenyarraa neetworkiin naannaa kana sababii jiruuf asirratti goona. Kolpiraankii keenyarraa Elsaan Nugusee fin bilbilaa yoo Elsaan Nugusee bilbilli ishee bahuu didee itti qata farii fin bilbilaa isaan lamaan kiyaa namni tokko kanaa milkaa'u niin beeka. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa amma dhumaatti turtii gaariin isin jedha. Bakki inni irra jirru bakka bashannanaaf illee iddoo baay'ee bareedaadha. Na duukaa. Bashannanaa fi iddoo baay'ee namatti toludha. Bakki kuni bakka dhagaa gurraachi mana ijaarsaa fi irraa bahudha. Kottu. Nama duukaa deema. Kaameraamaanii kootu haaraadha kanaaf naasaa dhaggeeffattoota keenya. Ijoolleen duukaa dhufuu sababii sodaataniif mucaa qaxalee tokkoon argadhee isaatti na horaa baara. Bakki kun akkasina asii gadi agartanii bakka kana akkasina asii gadi agartanii iddoon isaa iddoo baay'ee namatti toludha. Namoonni wal fuudhan illee viewun isaa baay'ee iddooma view bareedaadha. Garuu nama ammaatti bakka kana beeku hin jiru akka intinaa kanaatti. Amma turtiin keessa naa jira ta'u ati na duukaa kottu. Lookeshinii isaas akkuma isin argaa jirtan kana asii gadi baay'ee iddoo bareedaadha. View qabaa. Asirratti kolpiraankii godhaa. Neetworkiin isa asirra jira. Kaameraamaanii keenya maqaan keenya ture. Maqaan keenya ture. Gadaa Geetaachoo wajjin turtii taasisna. Amma dhumaatti tole kabajamtoota jaallattoota keenya lookeshinii neetworkiin jiru barbaadee argadheetiin jira naannaa kana jira. Bakki kun bakka baay'ee namatti toludha. Qixa kana ta'een kolpiraankii godha. Kolpiraankii koo Elsaan Nuguseedha. Elsaan Nugusee sirbituu baay'ee jaallatamtuu isin baay'ee jaallattanidha. Elsaan Nuguseedha. Mee Elsaadhaaf hin bilbilaa. Bilbilli isheen ba'a. Amma kana deemee bilbilli ishee bahuu qaba. Amma kana deemee bilbilli Elsaa waamaa jira. Hello. Artisti Elsaan Nugusee mini? Artisti Elsaan Nugusee mini? Bakka wacaati xiqqoo nuusitta dhiifamaa wajjin. Waca minaamin sababii si bira jiruu fi xiqqoo sagalee wacaa haasaa keenya itti fufuu ni dandeenya reem? Nuni dhaabbata ENC irraa si bilbilaatiin jirra. Hello? Dhaabbata INC irraa si bilbilaa jira. Hello? Ni dhagahama. Dhaabbata tokko dhaabbata INC jedhamu irraan si bilbilaatiin jiraan siin jedhe. Amma moo? Xiqqoo ture. Iddoo tokkoon jira kanaaf. Xiqqoo amma. Maaf silkii amma kana cufta nun waajjira kee taa'in si eegaatii jira dhugaadha. Sirbi kee ni jalqabaa maqaa isaa nutti ni siin jedhee ture. Dhiifama. Egaa sirboota kee sababii baay'ee jaallannuu fi filannoo itti dhiyeessuu barbaanneeti. Sirba afurii hojjedhette miti amma ammaatti? Akkamittiin sirba afuriidhaan elo akkamittiin sirba afuriidhaan hawaasa biratti jaalatamummaa amma kana argatte? An sirba 20 wayii hojjedhee hawaasii nan beeku qixan jirullee. Jechuun bilbila tun irratti cuftu ta'e natti tola na haasofsiisi please. Garuu naa galeera qoy akkamittiin sirba afuru amma ni sirba albeemii tokkoon hojjedhee jira. Hawaasii bakka hin jirullee hin beeku. Du'aayis nan godha bakka innis na dhaga'uu didee waan. Qoy amma qoy akkamittiin qoy jechuun walaloon amma tinnati waa'ee.
Eegala amma sirba kudha lama hawaasi qixxan jiru illee hin beeku sirba koollee TV irratti dabarsuu didan. Achumaan namaaf immoo waan gaarii ati waan yaraa osoo hin ta'in namni namaaf hawaasa irratti waamame osoo hin ta'in ani sababa maalitti waamamu diteediti waanuma gaarii namaaf yaadu waan gaarii amma yoomitti yaadan sirba kudha lamachuun dinqisa dabalaan naa hojjetu. Akka ani wanti godhame wanti gargaaru maal godhinaan jettaan nama. Sirbuma tokko naa jingaltee viidiyoo hojjettee addunyaatti na beeksisi. Akkuma keetti nama bara. Sirbuma tokko naa jin hojjettee akka TV irratti mul'atu na godhi. Oomna nafti garaagarummaan qabna nama tokko ani waan seellinni hojjedhee miti. Siin hawaasi baay'ee si jaallata ka. Ati waan akkas jechuutis immoo si waliin hin hojjedhu maaliif ani pirogiraamii keetu waan an hojjedhu qabu ofiishi yaadaatti nan hojjedha malee waan ati deeteef nan hojjedhu si waliin gareera. Aartii Oromoo lama taanee guddimna dheeni. Atis immoo nu wajjin hojjetteef anis hin beekamu atis hin beekamu jechuudha. Ayyee Elsaa aartistii baay'ee jaallannu Elsaa Nugusee guddaa galatoomi kool piraank si gochaatiin ture. Kool piraank si gochaatiin ture toora isaa qabatee aartistoota hundumaan gochaa jira si bira geeraarra. Kool piraankii ture bakka boonii yuutuubiidha. Yuutuubiidha laayivii dabarsaatiin jira kool piraankii ture bakka kool piraankii si galamin. Hello. Kool piraank si galeera miti? Kool piraank jechuun waan namni keessa hin jirre sobanii namaa bilbiluu jechuudha. An aartistiis miti dhaabbatas miti an yuutuuberiidha. Ayyee baay'ee si jaallannaa jabaadhu kana caalaa siin jechuun barbaada. Ayyee dhaamsa gama kanaan uummata Oromoof dabarsitus ta'ee asiin dhaamachuu ni dandeessa. Dhaamsa tokko hin qabdu jechuudha kuni dhaamsa tokko hin qabdu jechuudha. Bakka itti argamu kuni magaalaa Mandiirraa meetira 700 800 fagaachuu danda'a. Kaameraamaaniin koo irraa warri kanaan dura na waraabaa turan illee na biraafanii bakka kana dhufuun sodaatu xiqqoo dhagaas qabaa caakkaadhasi. Arra bakka niitoorkiin jirutti bee kool piraankii koo kashakashoo jedhee deebi'eera. Artistoota baay'eef hin bilbilee hundi isaanii naan ba'u. Kaameraamaanii mucaa qacalee tokko gadaa ol jirraadha. Isatu na waraabaa ture bakka kun bakka baay'ee filatamaadha. Aduun na gubee adda na gubee na xaaxesseera. Elsaa Nugusee akka kana gooneetiin jira Kadirii bilbileera Haannaa bilbileera Haannaan ciraama isaa silkii bilkaasuu diddee galatoomi jabaadhu ittiin jenna karaa masi. Kadiriin immoo naaree Kadirii si itti himneerra. Amma dhumaatti nu wajjin taa dhaabii jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya bakki nuun turre kunoodha. Kaameraamaaniin koo kunoo sakana lama taanes turree bakki isaa baay'ee bakka namatti toludha. Bakki kun akkamidha baay'ee namatti tolame? Maal fa'aa hojjetta asirratti? Addana irratti oomisha dhagaa fa'aa mana eegsifachuudhaaf dhagaa gurraachi bakka itti argamudha. Iddoo bashannanaas iddoo baay'ee namatti toludha. Loon fa'aa asirratti sitaa jechuudha? Kootu bakka guddaa galatoomii kaameraamaanii ajaa'ibaati. Dhagaan isaa egaa akkuma agartan dhagaa baay'ee namatti toludha. Dhagaan isaa baay'ee namatti tola. Iddoon isaa iddoo beestidha. Dhagaan isaa dhagaa akka kanatti ilaaltanidha. Tulluu guddaa na fuulduratti agartan kana keessatti dhagaatu oomishama. Asiin yoo gadi buune asiin gadi buutanii dhagaa akkasiifaa jira. Asiin baanee Oromiyaa kuni iddoo babbareedaa baay'ee jira jechuudha. Na duubatti manni isin baay'ee agartan suni ganda duwwaa meeqadha? Lama? Ganda duwwaa lama magaalaa Mandiitti jechuudha baay'ee fagoodha asirraati. Makiinaadhaan daqiiqaa 10 wayiin deemu. Bakka kana jira jechuudha. Bakka kana niitoorkii jiraaf hin dhufee yeroo hundaa waa mana sittoo jedhu natti fakkaata. Niitoorkiin waan deebi'u miti. Maaliif badde sin jedhina niitoorkiin hin jiru. Dhagaa guddaa kana immoo laalaan siniin jedhe egaa. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa waama fedheef YouTube keenya subscribe godhaa. Torbee qophii biraan qabadhee man isinii dhufutti turtii gaariin isinii hawwaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Amma torbanitti turtii gaarii. Nagaatti dhaamika. Nagaatti. Nagaatti. Nagaatti balee bakka. Ciao den. Ciao.